ميديا كنا أن اسم مثلا اللي حتى قلت دبنا ولا ما ناسونا ولا ما نقول فينا ولا ما انتبهنا قالوا وياتك كلامك يرى أسرة أبا مناكيتي أكنا قل يوكا إسانيتين تنتيت أكنات جيتي يدو همتون أفانك يرى باتين بيت همتون جتو يوم اللي نما والجالة لمان جدو تاي كان قول إنجر مالي في جنان هيريتي يتبروت النياتشيس رزقي يتبرو سني يادا يوم برو يو هيرمي بلتي قول أتشون برباني أبدا جرين لما قليل لاكو garuu waa iddoo asaa turtan numan cadhise isinii galee afaan adii yaadde numan sheekiin irraa hin dubbanne hin jiru gisee san qeesiin irraa hin dubbanne hin jiru keessa nama rabbi beekadhee numan cadhifadhe santu na jiraaf dhufee biyya kana gufuu yeroo san na dhoofte nan dhahin gufuu osoo gaafa san algaa qabadheetiin galee osoo gaafa san akka kuweet irraa gabbeen algaa mana algaa kireeffadhe ji'a takka taa'e saniif algaa kireeffadhe mallaqa hin qaba alhamdulillah algaa kireeffadhe maqaa san hin fuudhu osoo gaafa haadaan qabanii fi ummatti taraasanii jechuudha maqaa san hin fuudhu sii galee namni asiin baatee asiin deemte sagalee koo dhaga'u hin jiru wallaalumni illee waan nama goone hin qabdu thank you hamare wallaalumni illee waan nama goone hin qabdu nama dhabuun illee waan nama goone hin qabdu wanni guyyaa tokko si mudate ammoo ana wanni guyyaa tokko na mudate baay'ee akka waa waggaa takkaatitti ol kaa'ee kaaya kaza na mudatu biyya kana dhufee alhamdulillah ji'a takkatti ijoollee obboleeyyan tiyya warra na fideen gargar bahe ji'a takkatti maaltu barumsa naa ta'e isaan narraa baay'inaan jedhanii osoo hin taane waan darbee san argitee madaan sun asittis akkanatti hin deebine namni ottee namaatiin marqatu hin qotoottatu akkasuma namni ottee namaallee galu namni nama jidduullee jira taa'u keeriin argatu ka jedhuuni namni nuu wallolee guyyaa takka fiiddee jidduu yoo seente jidduu baqaxxaa bara san jedhee kophaa kiyya bahe jechuudha afaanii hin beeku karaa biyya kanaatii gara fiin baasaa gara fiin deebisaa hin beeku namni an biyya kanaa beeku hin jiru yoo reediif aslii mubaarak taate malee walli kadhee manatti hambaarra gabbaye isinii galee bahe isaaniin gargar namni biyya kanaa yoo fedhee sii ta'e malee sa'aatii ati feetu san akkasii ta'u nama rabbi sii laaffise nama rabbi sii laaffise haadha seenaa tana rabbii gaditti yoomiyyuu rabbiin isii hin rakkisinii yoomiyyuu ani wallaahi waan isiisa waan dubbadhu hin qabu osoo lubbuuti yakkutee kenneefi miti ka kana booda waan taatu miti asumatti osoo dhaabde wallaahi jasaa haadha seenaa rabbii bichaa naa dubbate danda'een dubbadhu jechuudha akka dhiirsaniitii quuxessuuti quuxessaa ergadha isii tana gara biraa irratti dhufe jechuudha kana naan gootu kana naan taatu san naan gootu gara sanaa fiddi kana naa gooti nama naa fiddi nama qalamii manaa maal naa qokaan naa ta'u reedii caalii aslii dhiiraa kana caalii nama konni hunda caalii garanaa naa wajji rakkate ana dhaabuudhaaf gaafa yookaan mana ilmoo ofii gattee ilmoon isii beeluuf tufaa jira akkas ta'ee alhamdulillah dhaabadhe san hunda taree eegitee maadhiif na dhaabuu dhabanii amma gaafa shamarra hedduutu jira haadha faatee kooyee kaayiroo dhufuu ennaa haadha faatee kaayiroo dhufuu ennaa haadha faatee kaayiroo haati faatee kaayiroo keessatti haati faatee waa hedduu keessa dabartee haati faatee kaayiroo keessatti afoote san taa'ee filtarii na bareechee taa'u jira bakka birrii namni 50 baasutti an 500 baasee bakka namni birrii 10 baasutti an 30 baasee dantaadha naan jedhanii jechuudha dantaadha naan jedhanii osoo beekanuyyuu osoo arganuyyuu kanatu miidhaa kanatu faayidaa naan hin jenne siistemni biyya nama kamiyyuu garagara alhamdulillah jedhee hadha gahee jira wallaahi alhamdulillah jedhee ammallee kana boodallee nan jiraadha akka jiraadhullee abdii qabu hamma fayyaa qabu niyyeetti miti hanga fayyaa qabutti nan jiraadha gufuun dhoofti tamii uf duban nan deebi'u gara fuulduraatitti yoo barumsa naa taate malee akkuma fakkeenya isiniif himu
أصلي فريدي نجبانين الرابهين عن الجنة مانا كينا نرابهين عن الجنة نرابهين عن الجنة أصلي كلاسي لما قبا تكغلون دندا ريدين كلاسي لما قبا تكغلون دندا جروهو مدى غاف إثيوبيا سيادة مدى غاف إثيوبيا سن مدى غاف إثيوبيا سن سنين فيدو سن أكنا ديبتم فيدو غفون كالينا الأوفت أكنا الأوفتم فيدو في بهي الحمد لله سيدي قال حتى جداد دي وقال لما في تكون صدفة كيس جرا هيري مقرور أفه يو تاتي الحمد لله يون تاني هو قل لا يو چيسي mana kiraa namaati mana naa keessa galaami na kafanee jira jechuudha qullaa yoo ciise qullaa ciiftee namni na argu hin jiru karaa barbaaden jechuudha jiraachuu jira alhamdulillah galata rabbii kana boodaallee isumannaa jira kana wanni isin hin jedhuun maal inni waan keessa dabare hunda osoo yookaa baasee haasa'e intalli tun inki jibdiyeetta malee dhugaa dubbatti naan hin jettan kanatti jiru quuqaa kiyya hunda jechuudha madaa koo hunda baasee osoo dubbadhe intalli tun niki jibdi ka jedhu baay'ata madaa hunda baasee osoo dubbadhe jechuudha garuu rifeensa hunda namarratti naadatan tokko kophaa haadatan kana maaliif isiniin jedha gaafa asirra bahee waa isinitti himu yookaan gaafa asirra bahee kolfu'an madaa hedduu ofirraa dagachuuf kolfu gaafa asirra bahee kolfee haasa'ee maal jedhu madaa hedduu dagadha sa'aatii 3 asirra fixu sa'a 4 asirra fixu ana akka nama bakka bashannanaa wayii deemeetitti akka nama bakka wayii deemeetitti hin dagadha akka nama bakka wayii deemeetitti jechuudha bakka turistii wayii deemeetitti mallaqaa wayii bashannanu bakka garaa deemeet dagadha maaliif gizee asii isinitti waan tokko gizee haasoftu waan tokko ni dagattaa miti akkasitti dagadha lafa jalatti yookaan ammoo lafa irratti namni itti dhiyaadhe naaf hin ta'u yoo dubartii dhiyaadhe dubartiin itti dhiyaadhe sun naaf hin taatu gaafa kan buufa taate naa kaate bofa taate yookaan natti baasaniiti miti bar yookaan naa xaaranii miti xaariillee anootu taraa nama obarii namaa xaara nabira nyaatanii dhuganii waan quufan natti hin fakkaatu osoo ofirraa baasee nama uffisee ofii kiyyaa qullaa deemellee waan qullaa deeme natti hin waan uffatan natti hin fakkaatu ginsanumaa namni na dhiyaatu naaf hin ta'u natti dhiyaannaan naaf hin ta'u namni silki maanuu na dhiyaataniitiin juma takka lamatti dhiyaadhee waa itti himadheetti sissiqannaan naaf hin ta'an ilma naaf hin ta'u namni yaa anumatu nama sanii ta'uu fadhabe jedhee maal murteesse beektani jireenya kophaa takka murteesse kophaa takka ta'u fiinaasa yan argite gisee laayivii kanarraa gabbayotte wishii nama kana seenee meeshaa maqara achi torbee takka achi dachaasee faggaddi guuree uffatuma kiyya faggaddachaasee maal jedhee manuma kana kana feessa olmaa akkatti biizim of godhee ofiin mari'adhu sammuu tiyyaan mari'adhu wayita gaafa sammuu tiyyaan taa'ee mari'adhu ammoo deebii gayaa argadha deebii gayaa jireenyi kophaa kun jireenya bareeda ta'uu jireenya gaarii ta'uu maaliif nama tokko ka dhugu dhiyaattee ka acasu dhiyaattee ka shiishaa harkisu ka sigaara harkisu dhiyaattee sammuun kan kee boorningii guddaa si ta'a sammuu gatuu qileerraa uf gatuudha waa hedduu taata nama tokkotti dhiyaattee viidiyoo wayii waliin waraabdee maal wal jettee yookaan waan tokko waliin dabarsee viidiyoo hamaa sirraa waraabee zalaalam viidiyoo saniin si rakkisa. Ati dhossitee waliin taate ka rabbii bichaan si argu ka inni bichaan si argu booda hooree summii sitti ta'ee summii nafa keessaa yoomuu sirraan baane si ta'e zalaalam qaqamaa jira. Tokko walitti dabalamtee ilmoo takka sirraa dhalchee lafa si darbee si bira deemee ilmoo san gattee deemuuf dhalaa keetii biintamtee dhaltee deemtee waliin hojjechuudhaaf hin dandeessu haati ormaa ishisiin hin jettu mindaa sii kan falaarti jireenya hadhaayaa dabarsita sii galee kana hunda irra alhamdulillah kophaa jiraattu keessatti kophaa haasoftu keessatti bakka hiriyyaan qabne keessatti adaa uf argita uf arga bakka uf gaafadhee gisi sammuu ta'eetan hangisee deebisee soogidda jedhee ka'ee deebisee gisee buna jedhu bunaaf soogiddi gisee walitti dhufee akka faayidaa naa kennuun arga keessatti ilaalee jechuudha sii galaa sinii gala kanaaf maaliif siniin jedhu bakka birrii 200 argataa itti dararamturra
bakka birrii 60 itti fudhattee boqonnaa raahaatti argattee hirriba kee gayaaf bakka ciiftu gayaa argattee itti uf qorattu itti uf soqattu eenyummaa kee itti barbaadattu ofsii jiraadhu haga lafa bartuuf haga nama bartuuf sii galee haga nama bartuuf haga lafa bartuuf haga barri darbuuf haga barsii darbuuf feetu dhiira ta'e feetu dhalaa ta'e haga barri sii darbuuf haga namni yeroon sii darbuuf 2023 waas deebi'a ana hamaa naa ta'eef gaarii naa ta'eef hamtuu naa ta'e illee darbe 24 waas deebi'a gaarii in dabarse hamuun dabarse 25 keessa jira miti 26 yookaan anuyyuu hin jiru rabbi umurii nu haa dheeressu akkas sinii galaa miti kanaaf gaafa hamtuu dabarsitaniillee aamiin gaafa keeriin ooltanillee aamiin gaafa gadi baatee waa gadattellee aamiin anatu iyyuu biyya kana dhufee mana duraanii naa kireessan irraa mana diqqaadha manni akka malee diqqaadha silleemiini an keessa seenee ana biratti feestaala shunkurtiitiif timaatimii qabadhee ol bahuu hin danda'u baay'ee diqqoodha fooqii darajaa 11ffaa gala jedhame manuma haa ta'u naaf kireeffame yeroo sanitti jechuudha kanaa kireeffame manuma haa ta'u naa kireeffame ana afaan hin beekume akka itti kireessan hin beeku akka itti dubbatan hin beekume manni biyya kanaa yoo 6,000 kireeffatte 6,000 jala qabsiifte 6,000 yoo doolara 200 kireeffatte doolara 200 jala qabsiifte yoo mana san keessaa waa badan yoo manni wayii mana san keessaa bade yoo fakkeenyaaf bulii 15 ol dabarsitee waan keessaa baya fayyattuun taate bulii 5 birri sana achiin sirraa qabata jechuudha abbaas sabulii walii galtanii 6,000 yoo kireeffatte 6,000 qabsiiftee galta jala jechuudha ani inti wayin 6,000 ummanni kenne kana beekaa isaantu kenne afaan arabiin isaanii luka jalaan bahee funyaan dhufa wayinan beekaa manatti kireessanii afaan arabaa biyya kanaa xiqqoo si dhibaa birratti qabdii kennan hin beeku bulii 28tti akkuma tasaa manarraa gabbahee ijoollee wayii argeennaan haadha faatee mana bareedaa wayitti jira mee ijoollee nu barbaadii naan jette ijoolleen dallaalaa ijoollee makeenna anuu mana barbaadaa jira mana soqaa jira mee beenaa nageessaan jedhee okay ani nageessan buliin 28 beeki kiraa manaa ji'a ta'anu kan faluudhaaf guyyaa 3 akka ba'a yoo nageessanii jedhan manni kun amanaa uumatti galee kana malee bareedaa kana isee ola seenu hayi meeqa jedhee gisee gaafadhu waan ana achi kan falu san mana san saaloonii nagattii tana kilaasii nagattii tana kushiina nagattii tana hafuura fudhachuu hin dandeenye san keessa wanni kan falu wanni as keessa kan falullee tokko indoon kaasii irra xiqqoo isii birrii 3,200 kanatu gadi bu'aa hin jiraada wanni akkanaallee hin jedhu hayi maal jechuu akkanaan garan akkan kan akkanaa keessoo barbaadde akkanatti kan akkanaa godhachuu barbaadde akkanatti nan jedhina ijoollee harargeeti mucichi na himi akkasii baay'ee mana kana keessa ani inti baay'ee mana kana keessa qaama keessa jiru kana keessa walliq haadhuma namicha walii farramne haadhuma mallaqa kan balee borumtaa meeshaa keessaa guurachuu iftaan abbaa namichaati bilbilee namichaan mana kan kee keessaa sii bahee jira keessaa sii bahee jira hadaa birrii 6,000 lafa jala qabsiisan maaliif beekan birrii lafa jala qabsiisan wanni takka irraa beeku hin jiru birrii 3,000 moo akkam lafa jala qabsiisanii sun hin beekan ka kaffaluulee kiraa 3,000 ka qabsiisaniilee kiraan 3,000 ani hin beeku ankureeti wanni akkasii hin jiru manatti gadi bulli gadheta manatti gadi bulli gadhe namichatti tiyya kiraa wannoodhaa tamanaa qabdii qabsiisan irraa bahinaan jedhe inshaallah yaa nama fiddee bakka buusu yaa kiraa mana kanarraa bahu yaa nama fiddee bakka naa buusu yaa kiraa mana kanaa irraa naa bahu ana manni kun na taraa jiraa miti
birratti san irraa bahee fi meeshatti keessaa guuradhe. Gaafa meeshaa keessaa guuradhu kana beekun irraa dheessee karaa irraa namni guyyaa takkaani eenyu ta'uu isaan beekna afaan Oromoo dubbadhaaf nafaan adeemu na gargaaree meeshaa nama kanannaa guuranii galee ho'a lafti qiyaamaa kana gabbu'a. An yoo nama waa jedhee namarraa waan argadhe nama waa jedhee yoo namarraa dhabe san namni sun ammoo akka waan na qaleetitti na ajjeesetti ilaala. Nama waa jedhee namarraa yoo dhabe bata. Nama abdadhu malee waan jedhuuni nama san irraa waa dhabuu ammoo hin fedhu. Akka namni illee narraa dhabuu hin fedhu. Lafti ho'a qiyaamaa kana gubbaa qaqqabata. Mana ta'e sana geessee ol gale haa biyyiti tun waa ho'i taanaan qiyaamaa kanatu gadi bu'a. Ho'i taanaan akkanatti qiyaamaan kun gadi bu'a. Ho'a isii jechuudha. Waan akkana ho'itu rabbi nan garsiifne. Kana kaa meeshaa takka burcuquma takka asii fuudhee achi burcuqu shiinaa kaa'uu hin danda'u. Maal abbaa fi godha asii deemee mara waa jedhanii kan akkana zooru kana kun kakuyeetitti gizee banatteetti mana hunda qorrisiisu kun gizee asii banadheetti hin jedhu mee ganna haa ga'u deemee kabiraa gubbaan bite. Lama ofi biteetti ishee takkaan gizee jala ciisu mee waa takka naa haa godhu hoo ana dabaluu malee. Gubadhee